Jirraa jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa keessanii isin jecha oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessisnaa oduu waliin andagaa gabaaru. Injiinar Takala Uma maxxansa dogoggoraa maxxansaniif dhiifama gaafatanii. Walitti bu'iinsa uumameef dhiifama isin gaafadhaa suurri faltiraayizerii adeemsa fe'uu fi buusuu agarsiisuuf qoodamee faayila durii ture jechuun fuula Facebook isaan irratti maxxansaniiru. Hubannoo keessaniifis galatoomaa jedhaniiru. Suurri nuti itti fe'umsaa fi bu'iinsa aawoo ittiin ibsinu kan dulloome waan ta'eef burjaajii uumeera. Suurichi adeemsa fe'umsa ibsuu fi kan fayyadame malee haala amma keessa jiru miti. Dogoggora uumameef dhiifama isin gaafadha jedhanii fuula miidiyaa hawaasaa Facebook isaan irratti maxxansaniiru.